Waggaa furdura guyyaa jimaataa tokko jireenyi Saaraa Daalaagireed guutummaatti jijjiirame. Balaa baaburaa mudateen harkaa fi miila ishee dhabde. Garuu har'a Saaraan nama harka baayoonikii sammuu namtolcheen yookiin immoo AI'n hojjetu itti hidhamee ishee jalqabaati. Kun madda abdii qofa moo addunyaan gara suuper huumaan ijaaruutti ce'aa jirti? Akkam jirtu hordoftoonni Yeroo Fayyaa, kun Yeroo Fayyaa keessanii akkuma armaan olitti kaasuuf yaalle mata duree teekinooloojii fi fuuldura dhala namaa harka baayoonikii AI fi CRISPR jedhu jalatti odeeffannoo nama barsiisu qabannee isiniif dhiyaanneerra. Osoo gara viidiyoo keenya har'aa hin deemin dura laayikii fi sabskiraayib gochuun yoo eegaltan odeeffannoon akkasii dursee isin bira ga'a. Hanga dhumaatti nu caqasaa jecha garuma qabiyyee viidiyoo keenya har'aatti waliin haa ceenu. Saaraan harka ishee baayoonikii kanaan mucaa ishee waliin taphatti, adurree ishee haammatti. Teekinooloojiin kun akkamitti hojjeta? Saaraan sammuu ishee keessatti sochii gochuu yommuu yaaddu maashinichi ajaja ishee fudhata. Inni caalu immoo harki kun Generative AI waan qabuuf yeroo hunda sochii ishee irraa barata. Amma utuun dubbadhu cinaatti harki koo hojjechuu danda'a. Waanan yaade yeruma sana raawwachuu nan danda'a jechuun dubbatti Saaraan. Daangaa uumamaa darbuu CRISPR fi Genesis. Dubbiin harka suphuu qofa miti. Teekinooloojiin CRISPR jedhamu sanyii DNA keenya keessaa dhukkuboota filanii baasuuf nu gargaaraa jira. Hiruu Tsaggaayee bulchaan Mindplex akka jedhutti kanaan dura namni rifeensa mataa isaa tokko dabalachuu hin danda'u ture. Har'a garuu saayinsiin kun danda'ameera. Kuduraalee fi fuduraalee genetically modified organism yookiin immoo GMO kana jechuun kuduraalee fi fuduraalee lubbuu qabeeyyii akkasumas lubbuu qabeeyyii xixiqqoo ta'an DNA isaanii laaboraatoorii keessatti dhaala sanyii isaanii fooyyessuun waan barbaadaniif oolchuu jechuudha. Fakkeenyaaf lukkuun guyyaa 20 keessatti, sangaan guyyaa 60 keessatti qalmaaf gahaa akka ta'aniif saayinsiin hojiirra oolaa jirudha. Kun hundi garuu fuulduratti dhala namaa irratti ni raawwatama laata? Kilooniingii fi saayiboorjii. Bara 1996 Hoolaan Doolii jedhamtu uumamaan otoo hin taane seelii biraa irraa kiloon taatee dhalatte. Amma gaaffiin jiru namni bifa kanaan hojjetamuu danda'a? Namoota qaamni isaanii uumamaa fi maashinii walitti makee saayiboorjii sarguun asoosama ta'uun isaa hafee dhugoomuutti dhiyaateera. Dhaabbanni Humanity Plus jedhamu ammoo namoota du'an reeffa isaanii qabbaneessuun yookiin immoo qorrisiisuun gara fuulduraatti du'aa kaasuuf hojjechaa jira. Gaaffii haqaa fi sodaa itiksi. Garuu qabeenyi saayinsii kun hundaaf qixxee dhiyaata. Ogeeyyiin hedduun ni sodaatu. Teekinooloojiin dandeettii namaa suuper huumaan taasisu kun sooressota qofaaf yoo ta'e garaagarummaan gita addunyaa kanaa caalatti babal'achuu danda'a. Hiruu Tsaggaayee fiigicha ariifataa qarshiin kan bitamu yoo ta'e hiyyeessi bakka dorgommii hin qabaatu jechuun garaagarummaa sooressaa fi hiyyeessa gidduutti teekinooloojiin boru fidu bal'inaan dubbatu. Teekinooloojiin kun jireenya keenya ni salphisa moo namummaa keenya nurraa fudhata? Isin dubbii kana irratti yaada akkamii qabdu? Saaraan madda abdii moo agarsiiftuu balaa teekinooloojii fuulduraati? Dandeettii sammuu keenya teekinooloojiin fooyyessuu qabna jettanii yaaddanii beektu? Kana jechuun dandeettii waa yaadachuu keenya akkuma kompiitaraa gochuu jechuudha. Yaada keessan koomentii irratti nu barreessaa. Viidiyoo kana laayik gochuu fi sabskiraayib gochuun maatii keenya ta'a. Sagantaa biraan hamma walitti deebinutti nagaatti.